Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyya akkam jirtu hordoftoota kiyya baga jiraattanii hundi keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu nageen kiyya isin haa qaqqabu. Egaa hordoftoota kiyya har'a viidiyoon kiyya kan isinii qabadhee dhufe yeroo maallaqa keenna karaa hawaalaatiin ergannu nama hawaalaa nu ergu san maallaqni har'a meeqan jira jenneetiin hin gaafanne. Soddomaan jira yookaan 31 jira nuun jedhee namni sun deebii yeroo nu deebisutti nummoo nu herreegannoon yoo herreega akka isaan ittiin herreegan san hin taane gatiin nu herreegnu fi gatiin isaan herreeganiin faallaa ta'a akkamitti akkana ta'a jennee nama sanii waliif buunaa jechuudha. Moo giraa nu gabbaa jechuudha. Akkata ittiin herreegannu viidiyoo isin agarsiisa asumaan afaana tura bakka herreega hisaab ittiin herreegatan bilbila keenyaa keessa seennee ittiin herreeganna jechuudha. Hawaalaan birriin hanganaan jirti awwala nama san gaafannee nama birrii irratti ergachuu nu san gaafannee eega gaafanneen booda dammoo ni herreeganna jechuudha. Mata nu riyaala 1,000 ergachuu barbaanne yoo jenne kuma yeroo hisaaba 30 jira gabaan gurraachi yeroo ammaa kana birriin kaffitanyaan 30 jira. Kuma hiruu 30 baay'isuu riyaala 1,000 meeqa ta'a jennee horreeyne 33,300 fi 300 fi birrii 33 ta'a jechuudha. Karaa hawaalaatiin birrii meeqa ta'a jennee baada nama itti argannu san gaafannee booda dhufnee yoo herreeganne sanuma ta'a jechuudha. Yeroo hedduu akkanatti warroota birrii nu ergu wal karakkarraa haala kanaan herreeganna. Birriin meeqan jira 31 haa ta'u 32 illee haa ta'u 35 illee haa ta'u kuma kana awwala kuma hiruu 30 baay'isuu nu riyaala 1,000 ergachuu barbaanne riyaala 1,000 fuuldura keenne ni ta'a 33,300 birrii 33 ta'a jennee herreeganna. Akkasuma ammallee duubatti deebinee birrii 2,000 ergachuu yoo barbaanne hisaaba 30tiin 2,000 ergachuu barbaanne birrii Itoophiyaa 66,600 fi 600 fi birrii 66 ta'a jechuudha. Akkasuma riyaala gadi aanallee ergachuu barbaanne iddoo X kanarraa haynee riyaala 500 yoo ergachuu barbaanne baay'isuu riyaala 500 jennee yoo barreessine 16,000 fi 600 fi birrii 66 ta'a jechuudha. Haala yeroo gabaan ittiin jiruun jechuudha. 31 ta'ee 32 ta'ee 33 ta'ee awwala kuma hiruu eega namni sun birriin hanganaan jira nuun jedhe kuma hiruu jennee birriin 31 ta'ee 31 baay'isuu 500 birrii keenya hanga ergannu nutu beekaa jechuudha. Hanga ergannu jechuudha birrii jechuudha. Kuni riyaala 500 ergachuu barbaanne haala kanaan birrii Itoophiyaa 16,600 birrii 66 nu ta'a jechuudha. Ammallee asuma hayne ka riyaala 100 illee ergachuu barbaanne namaa fi riyaala 100 barreessina birrii Itoophiyaa meeqa ta'a haala yeroo ammaa ittiin jiru jechuudha. Birriin suudii karaa bilaak maarkeetitiin jechuudha. Karaa bilaak maarkeetitiin birrii Itoophiyaa 3,300 fi birrii 33 karaa bilaak maarkeetitiin jechuudha. Wanni ana gammaa isiniin jedhaa jiru hundi karaa bilaak maarkeetitiin hawaalaan meeqan jira jennee yoo herreeggachuu barbaanne haala kanaan jira jechuudha. Waa yeroo ammaa kana 31 ta'uu danda'a 32 illee ta'uu danda'a. Hawaalaan bakka tokkoon taa'uu ni beektanii guyyaa guyyaan jijjiiramaa jechuudha. Akkasuma riyaala 300 illee ergachuu barbaanne asumaan herreeyna jechuudha. Riyaala 300 ergachuu barbaanne birrii Itoophiyaa 10,000 ta'a jechuudha. Riyaala 300 ergachuu barbaanne kuma hiruu 30 baay'isuu riyaala 300 ergachuu barbaanne haala kanaan herreeynaa jechuudha. Akkasuma riyaala 3,000 illee akka dandeettii keenyatiin riyaala guddallee ergachuu barbaanne 3,000 birrii Itoophiyaa 100,000 nuuf ta'a jechuudha. Hisaaba 30tiin jechuudha. Kuma hiruu 30 baay'isuu 3,000 riyaala 3,000 biyya ergachuu yoo barbaanne birrii Itoophiyaa 100,000 ta'a jechuudha.
akkasuma akkuma dandeetti namaatiin jechuudha riyaala kuma takka ta'e kuma lama ta'e haala kanaan riyaala kumni lamallee meeqaan jira yoo jenne hirreeyne akkuma dura hirreeyne waliin ilaallisanii kuma 66,600 fi birrii 66 jira jechuudha. Haala kanaan karaa hawaalatiin birrii herreegachuu dandeenya jechuudha. Akkuma fedhii kennati riyaala 50 illee yoo namaa kennu henne riyaala 50 illee yoo namaa gargaaru henne birrii Itoophiyaa akkuma 1,600 fi birrii 66 ta'a jechuudha. Haala kanaan jira jechuudha. Hawaalaan birrii yoo herreeganne haala kanaan herreegattanii jechuudha. Akkasuma birrii guddallee yoo barbaadan riyaalli 4,000 riyaalli 4,000 birrii Itoophiyaa 1,100 fi 3,000 1,33 1,100 fi 1,33 fi birrii 300 fi birrii 33 ta'a jechuudha. Birrii Itoophiyaa riyaalli 4,000 karaa hawaalatiin 1,100 fi 1,33 fi 300 fi birrii 33 ta'a jechuudha. Karaa black market yoo herreegachuu barbaanne akkasuma namoonni maallaqa ofii walitti qabatanii mana ijaaruuf lafa bituuf birrii guddaa herreegatanillee haala kanaan karaa hawaalatiin ergatanii herreegachuu danda'an jechuudha. Akkuma birriin ittiin jirtuun 29 jiraatte 30 jiraatte 31 jiraatte 32 jiraatte akkuma birriin ittiin jirtu sanitti awwala kuma barreessine hiruu barreessine yoo 30 jirtu nuun jedhan 30 barreessina yoo 29 jirti nuun jedhe namni birrii nu ergu sun 29 herreeganna yoo 32 jirtillee nuun jedhe 31 jirti 33 jirtillee nuun jedhe awwala hiruu kuma barreessine hiruu barreessine 30 illee ta'u 20 illee ta'u 30 illee jiraatu 35 illee jiraatu eegasi 35 kuma hiruu 35 baay'isu birrii haganu ergannu san jechuudha. 500 erganne kuma erganne kuma 2 erganne kuma 3 erganne kuma 5 erganne kuma 4 erganne achirra hisaaba birrii kennaa gooneetiin herreeganna awwala nama birrii ergusan hawaalaan meeqan jirti jenne gaafanna baadamaa inni hawaalaan haganaan jirti nuun jedhe bakka amma birrii erganne jenne saa amma birrii itti ergamu matanan arra gaafattanii guyyaa 3 booda yoo birrii ergitani gatiin inni arra isinii hime sunii fi gatiin inni dheengadda isinii hime sun waliin madaalu tokko miti waan akkana kanatti illee dallaala wal nama birrii ergu kanallee walitti nama buusaa jechuudha. Maaliif gabaan waan arra jiru kanaan boru hin jiru boru achiin dhaabbatu jechuudha. Boru ni jijjiirama guyyaa guyyaan jijjiiramaa deema jechuudha. Yeroo ammaa kanatti mata narraa amma asirratti gaafattee magariiba yoo argachuu barbaadde birriin hanganaan jiroo siin jedhe hisaabuma sanii herreegattee hisaabuma inni si himsanii herreegattee hisaabuma sanii ergite akkuma ati asii herreeyde kana ta'a jechuu hisaabni. Laakiin guyyaa 3 dura gaafattee har'a yoo herreeyde birriin bakka tokkoon taa'u kanaan namaan walitti nama buusaa jechuudha. Nama ergu sanillee akkamii akkana ta'a akkamitti akkana ta'a akkana herreege akkamii akkana ta'a walitti nama buusaa jechuudha. Malleen achiin taa'u jijjiirama argisiisaa deema. Jijjiirama gimmaasha birrii jechuudha. Gimmaasha saantibillee yoo ta'e isaan gimmaasha saantibii sanillee hin dhiisan jechuudha. 31 folakkaa yoo ta'e 31 folakkaa 32 folakkaa yoo ta'e 32 folakkaa jijjiirama gimmaasha saantibii inni camaree yookaan qannase saniin irraa namaan bu'an jechuu isaan kanaafi haala kanaan osoo nama walitti hin buune maallaqa keessan herreegachuu dandeettanii hangam hangi ergitanirraa herreegachuu dandeettanii birrii hanga ergitanii sanirraa herreegachuu dandeettanii awwala kuma hiruu 30 31 32 jirti 31 jirti 33 jirti 34 jirti 35 jirti haga feetinaa jiraattu isaan 33 folakkaan jirti 31 folakkaan jirti yookaan 32 folakkaan jirti yoo inni jedhan akkasumatti herreedanii baay'isuu birriin kiyya hangana kuma takka yookaan 500 yookaan 2,000 yookaan 3,000 yookaan 4,000 yookaan 5,000 haala kanaan herreegachuu dandeenya jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya isinitti tola jedheetini yaada isiniif galalle jedheetini yaada kanaaf irraa fayyadamaa waan ani irraa fayyadame isinillee irraa fayyadamaa yaada gaarii yaada bareedaa waan sammuu keessanillee rahaa isinii kennu jechuudha. Maallaqni hankamitti hangana ta'an akkanaan herreege hankamitti hangana ta'a jedhanii of dhibbisuuf yaadu osoo hin taane haala kanaan haala salphaa ta'een herreegatanii مثلا بريكم شيء أرجعوا بربان حساب صدوما تنجريو نمني نو إرجسون حساب صدوما تنجريو نونجري كم هيرو صدوما بايسو ريالكم شني
birrii Itoophiyaa 1,100 fi 66 fi 600 fi birrii 66 jira jechuudha. Akkasuma yoo 31 ta'e yoo 32 ta'e haaluma kanaan herreegachuu dandeenya. Haaluma kanaan birriin kenna osoo namichi sun rasiitii ittiin galcheetiin nuun ergine yoo namni sun nama shawwadellee haala kanaan beekuu dandeenya. Kuno kana iskiriinshotii goonee erginaaf jechuudha. Akka nu herreeganne kanarraa maallee sun yoo birrii takka qannase yoo jijjiirama biraa qabaate kuno ani haala birriin hanganaan jira naan jette ani hanganaan herreegadhe ati akkamitti birriin sun hangana ta'uu dhabe amma anillee yeroo dura hin beekne san jechuudha. Bakka wanni ani herreeguu fi wanni inni erguunu garagara bakka akkaataa kanaan herreege jennaan wanni amma santiimiin takka hin jijjiiramu hin jiru jechuudha. Akkuma nama asirra herreege kana risiitii inni na erge irratti illee ta'aa jechuudha. Haala kanaan herreegadhee jennaan jechuudha. Bakka birriin takka dogongore taanaan haala kanarra inni birrii takka qannase taanaan bilbilee yooma san gaafadha. Kunoo haala kanaan herreege akkuma ati naan jette birriin hanganaan jira naan jette hanganaan herreege birriin hangana ta'a. Kunoo akkaataa isin herreedan kanaan risiitii sanirra risiitiin kun amma namni yoo nama ergee birrii gara biyyaa namaa galche yoo birriin achi Itoophiyaa seente baankii kunoo risiitii namaa erga risiitii ittiin erge jechuudha. Birriin akkuma nama kun asirra herreege kana risiitiin akkanumatti jira jechuudha. Akkuma nama asirratti herreege kana risiitii irratti illee jira jechuudha. Kalaas namni raha argataa jechuudha. Maallaqni kiyya akkuma herreegadhetti jira. Alhamdulillah jedheetini raha argata yookaan yaada keessa seenaa birriin kun akka hangana hangamii hangana ta'a jedheetiniin assaabaa jechuudha. Kanaaf assaaba rabbilisa ta'u haala kanaan herreegatanii gammadu isiniin jedha. Akka isin tolu abdii qaba like share godha warroonni haaraa kan immoo subscribe godha isiniin jedha. Hordoftoota kiyya haala kanaan fayyadama. Maallaqa kana olillee argachuu barbaadan haaluma kanaan herreegattanii kan isin beekuu qabdan awwala birriin meeqan jira eegasii ani birriin kiyya hangamii kan ergu macarrasha barreessitanii jecha akkuma isiniin jedhe anamma 30 isiniin jedhe birriin kalee dheengadda ana hisaaba 30maatiin ergadhe hisaaba 30maatiin jirti jechuudha. Birriin kaftanyaan birrii 30 jirti birriin ziqqatanyaan birrii 31 jirti arrammoo achiin jiru jechuudha. Amma guyyaa 3 moo guyyaa 4 dura wanni ani ittiin eenyu jedhe arrammoo achiin jiru yookiin 32 ta'uu danda'a yookiin 29 ta'uu danda'a yookiin cammara yookiin qannasa haala yeroo birrii ergitan san guyyaa har'a birrii erga jettanii murteessitan san irraa herreegattanii jechuudha. Birriin meeqan jira jettanii beeytanii hisaaba ergattaniillee beeytanii herreegattanii khalaas sammuu keessanii rahaa argattanii jechuudha. Kuma heruu baay'isuu kuma heruu 30 baay'isuu birriin kiyya kuma takka birriin kiyya kuma lama yookaan birriin kiyya kuma 3 haala kanaan herreegachuu dandeenya. Kanaafi kuma jaallee riyaala kuma jaallee ergachuu yoo barbaadan keessattuu namoonni walitti qabeetiin mana ijaaruuf lafa bituuf yaadufa yookaan meeshaa guddaa meeshaa hedduu bituu barbaadu fa'a haala kanaan ergata. Kuma heruu 30 baay'isuu kuma riyaala kuma ja'a ni ta'a birrii Itoophiyaa kuma 200 yookaan nama walitti huqubii seenanii haala kanaan herreegachanii ergatuu danda'anii jechuudha. Kanaaf akkasumatti tolu abdii qaba viidiyoon kiyya karraa kana fakkaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka irraa barattanii hiriyoota keessanii kan namoota herreegachuu barbaadu kan namoota kana irraa quban qabne tariyoo namoonni 10 beeke namni 2-3 beekuu dhabuu danda'a. Ani yoo beeke wanni isin bira jiru na bira jiraatu dhabuu danda'a. Akkasuma walirraa baranna kanaafuu namoota herreegachuu barbaadu keessumoo ijoolleen haaroon dhuftuun haala biyyaa keessa turtee irraa quban qabdu haala kana herreegatanii haa ergatanii warroonni irraa quban qabne ni jira. Ka turellee ka hawaii kanarra irraa quban qabne ni jira. Haala kanaan herreegatanii sammuu isaanii firii haa ta'anii. Kanaaf hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana share godhaa dabarsaa fi namoota irraa fayyadamuu barbaadan irraa fayyadamanii. Bye bye haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan naaf tura.